Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota akka jirra jirtu fayyaa keessanii naguma. Nageenyi kiyyaa kan kabajaa kan jaalalaa bakka isin jirtanutti isin biranaaf hageessu isin jira. Egaa samoona kana akka biratti himannaa adda addaa gaggeeffamaa irratti fakkaata. Innis maal jennaan badii hojjettee jedhan. Badiin maal ni yommuu gaafadhu mobaayila keenya irra aappii waan ati guuteen guutamee silkii qabachuu dadhabne. Kanaaf siistamaan fayyadamaa jiru tokko isinitti meennaa isinis irraa fayyadamtan. Egaa maal isinitti fakkaata? Mobaayila giigaa 8 haa ta'u, 16 haa ta'u, 32 haa ta'u aappii baay'ee jechuudha. Haala kamiin silkii xiqqoo irratti qabachuu dandeenya? Walumaan laalla. Anama fakkeenyaaf walumaan laalla jechuudha. Mobaayila giigaa 16 irratti jechuudha. Mobaayiluma giigaa 16 qofa fayyadama. Kaaniin YouTube fi waan adda addaa laaptooppidhaan fayyadamaa garuu mobaayila giigaa 16 irratti jechuudha. Aappii 70 olii kan hin fayyadamu. 70 ol waliin laalla jechuudha haala itti fayyadamaa jiru. Mi'a sabaa aappii 70 ol ergaan viidiyoo gadhiisuu jalqabe jechuudha. Viidiyoo 70 qofan gadhiise. Viidiyoo 70 keessaa viidiyoo 60 kan waa'ee aappii ta'u yoo ta'e jechuudha. Egaan immoo kan hin qabadhee jiru aappii 70 ol jechuudha. Aappiin asirratti Play irratti gadhiifamu faayidaa isaa qofa baraa jechuudha. Kana booda jawaala irratti waliin haasofna jechuudha. Amma gara viidiyootti achi sin dabarsina. Egaan akkuma viidiyoo irraa dhageessanii kaatan jechuudha silkiilee xixiqqoo irratti jechuudha aappiilee baay'ee jechuudha hedduminaan akkamitti qabachuu dandeenya yoo miimoorii qabaattan baay'ee bareeda yoo miimoorii hin qabnes homaa baay'ee agasmara rakkisu jechuudha isiniin agarsiisa jechuudha sanzira garuu yuutuubiin kiyya jechuudha akka app kan jedhu kana sabskiraayib gochuu hin dagatina akkasuma feesbuukni kiyya awwal app kan jedhu kana jechuudha fooloo gochuu hin irraanfatinaan isiniin jedha. Gara barnoota keenya irratti yoo deebinu jechuudha. Egaa amma silkiin kun jechuudha giigaa 16 aappii 70 olii kan keessa jiru jechuudha. Haala kamiin fayyadamta jettane amma osoo stooreejii asin agarsiisuudhaaf amma siitingii geessuudhaaf waan yeroo nutti fudhatuuf stooreejii maay faayilii makiyyaan sin agarsiisa. Kunoo giigaa 16 jechuudha. Akkuma isin asirratti argitan silkiin kun kan inni qabatee jiru giigaa 13 fi 44 meegaabaayitiidha jechuudha. Haala kanaan jechuudha silkiilee xiqqoo kana keessatti jechuudha silkii xiqqoo kana keessatti aappii meeqa akkam fayyadamaa jiru waliin haa ilaallu jechuudha kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Ilaa aappii kana keessatti argitan kun jechuudha aappii 70 jechuudha. Ani ergan gadhiisuu jalqabe 70 jechuudha viidiyoo 70 aappii 70 kana faayidaa isaa tokko waliin yoo beektan jechuudha gaafa fayyadamtan jechuudha gaafa waan sana yaadattanii waan sana fayyadamuuf yaadattan asirraa qabbattan kunoo amma akkana yoo qabne isin agarsiisuudhaaf jechuudha kunoo aappii 70 akka ta'e isinitti mul'achuun isaa ni mala jechuudha. Egaa kana haalli kanatti godhe jechuudha aappii nan buufadhu jechuudha Play irraa wanti buufadhus Chrome irraa wanti buufadhus daawunlood keessa dhufee naaf gala jechuudha. Kunoo daawunlood kana keessa naaf gala daawunlood keessa hogganinaa gala jechuudha. Aappii sana faayidaa isaa bareeraami waggan faayidaa isaa bare jechuudha bakka kanarraa niin guba fuula kanarraa niin guba kabajamtoota jaalatamtoota keenya amma viidiyoo deerii kana jechuudha asirraa yoo kan hin gubu ta'e jechuudha kunoo haala kanaan asirraa yoo kan hin gubu ta'e jechuudha achi keessatti immoo naaf hafa isin kana ni beektan jedheetan abdadha. Egaa amma viidiyoo deerii kana gubeetiin jira daawunloodii kiyya sana keessa yoo naqee ilaale jechuudha ni jira. Gaafan itti fayyadamuu barbaade as keessaan gadi buufadha. Haala kanaan itti fayyadama jechuudha. Amma immoo miimoorii keessaa qabdan yoo ta'e jechuudha. Miimoorii keessan irratti jechuudha aappeettaneeti barreeffattan jechuudha. Mana walitti qabasaa kun akkan aappeedhee barreeffadhe kana barreeffattanii waan aappii ta'e guutuusaa as keessatti haala sanaan walitti qabdan. Amma achirraa gubeera yaa jennu jechuudha. Gubeen ka'ee isin argitaniirtu. Isan achirraa gubee sana jechuudha keessaa immoo jira. Kunoo haala kanaan. Kana faayidaa isaa bareeraa amma viidiyoo yuutuubii fi feesbuuk irra naaf buusa akkanattiin moof godha jechuudha. Moof hin godha tu CD card kunoo
aappii bakka jedhe kana keessa walitti qaba jechuudha. Amma 71 guuteera. Aappii 71 kana jechuudha faayidaa isaa guutuu isaa waliin beektan jechuudha. Gaafa itti fayyadama isaa barbaaddan asumarraati kan isin gabbuufattan. Haala kanaan fayyadamuu dandeessan kabajamtoota wantoota keenya. Inni kan biraan ammoo miimoorii qabdan taanaan aappiin amma dura isin gadhiise jechuudha. Isiniif gadhiise kanudha aappii manaajer kan jedhu kana jechuudha. Yoo buufattane gaafa isin aappii tokko pileestoorii irraa gabbuufattanu bakka fedhe gaafa isin gabbuufattan kiroomii irraallee ta'u gubbaa kana irratti change to CD card isiniin jedha. Asirratti jijjiirradhu gara CD gara miimooriitti isiniin jedha. Gara miimooriitti jijjiirradhu jedha. Kana achumaan gubbaadhuma kanarraan cuqaastaneenaan isiniif jijjiira jechuudha. Keesseentanii. Innaa aappiin kunis waan baay'ee gaariidha. Silkii xixiqqoo akkanaa irratti jechuudha. Aappii kana hunda as fuula kanarratti buuftanii taa'uu irra jechuudha. Haala sanaan fayyadamtan jechuudha. Ammaan shabakaa qabaadhee dhabee jechuudha. Neetworkiin bira jiraate dhabame aappii suuraa editar gochuudhaaf gosoota tokko tokkoof yoon barbaade jechuudha. Kanuma keessa seeneetan waan isaaniin beekaa as keessaa daawunlood godhadha jechuudha. Daawunlood godhadha as booda fuula kanarratti na ba'a neetworkiillee waa tokko nan gaafatu innaa kana fakkaataa isiniin jedha siistama akkanaa kana fayyadamaati. Jawaal tokko irratti aappii 100 ol qabadhaa ta'a jechuudha. Faayidaa isaa bara waan asirratti gadhiifamu aappii silkiin kiyya naan dalaguu naan fudhatu hoo jettanii ilaaluun dhiisinaa barachuu hin dhiisinaa jechuu kiyya dhaamsi kiyya kana barnoonni keenya hadhaas kanuma yeroo biraatti nagaa walitti deebinutti nagaan nu tura. Peejii keenya follow subscribe gochuudhaan nu gargaara share nuuf godhaan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.